Ijite sana iftu gubadda arra kashti wajjin jira. Bakka koo barbaannaan amma Zuur Jamaali Finfinnee Wallaggaa guutuu na ilaali. Finima mukana waan jedhee dubbadhu hin qaban. Waan dhullaa tudduutti si bee. Baatee dubbiin itti jabaatee. Sob warri maqaa koo balleessitan. Raachuun Dubaay taznaanna'uuf deemte jettanii warri maqaa koo balleessitan. Miti ani Dubaay kanan dhufe qabsoofan dhufe. Burjii Kalifaan kun kan Oromooti. Gujii Kalifaa ture. Yes. Kan Oromoo. Gujii Kalifaa ture. Isa deebisuufan dhufe. Yes. Raachuu Tasfaayee na kofalchiista. Hedduun bohaarsa tiin bashannana viidiyoota kee garuu wanta irratti hojjennu moo yaadaa hojjennu dhiiroo Oromoon wanta saa ta'een kan koo jedha malee wanta namaatiin yoo tokkollee kan koo jedheen beeku Dubaay. Jira jirtu matqashee akkam nageenyi keessan badhaadha jiruuf jireenya mishaadha jedhu ijoolleen arsii wal deebinee ragaarraas viidiyoota hedduutti bohaartan ittiin bashannatan shaa jettanii dhufnee jirra akkam maarufaatti isin bohaarsaa jira ittiin bashannanaa jirtu koomantii jalatti gaa tarrrr godha 15 guutuuf gaa nama muraasa nu hafe subscribe godha maatiiwwan qashtii kanatti daamaa isiniin jedha gara viidiyoo keenya irra. Online sente ana nalatti gafi kutebisu matita Sirba afaan Oromooti garuu maaloodha ragarnichi isa kutaa isaati isa qofan baruu barbaada komantii jalatti naa barreessaa ragada shaggoyyee akkasiis argeen beeku naa barreessaa mee ragada isaa kutaa isaati komantii jalatti. Jaalaw ana yaante jaalaw koo himee nato maafna yaante jaalaw intala sani beetta intala magaalaa ilkaan kaaruu kakollitus hola abbo waaw. Yeroon viidiyoo kana ilaaluu anis sagalee kana fayyadamee yeroon waggaa tokkoffaa yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa biradhu viidiyoo ittiin dalagnee turre hiriyaa kiyyaa wajjin haa ilaallume viidiyicha kolfuun garuu hin danda'amu. Jaalaw ana yaante jaalaw koo himee nato maafna yaante jaalaw intala sani beetta magaalaa ilkaan kaaruu kakollitus hola abbo waaw beeka intala waliin fakkaanoni maarufaan isa karaa kam jirudha komantii jalatti naa barreessaa. Egaa akkuma gartan kabajamtoota daawwattoota keenya warreen akkuma gartan kabajamtoota daawwattoota keenya warreen jaalalaan jirtan gubadda ijite sana iftu moo maal jaa gubadda ijite sana iftu gubadda arra kashtii wajjin jira dheertuu magaalaa Ciroo wajjin jira. Warri wallaa yeroo mammaa kan maal jedhu seetan abbaa manaa fadha manaam laga tokko waraabamuu namatti tolu dhugaa rabbi horaa deebanaa. Kaameeraa 4K fi maayik cimaa waan qabduuf qofa waan sin ilaallanneef jecha viidiyoo aan fayyannee waraabin hayyoonni kumaatamaan lakkaa'aman kan dhusan waan maayik ati qabduu fi kaameeraa ati qabdu dhabaniif miti. Maayikiin koo yaariifidha. Kaameraan kollee 4K miti silkii maayin waraaba yoo kaameraa qabaattan na ergisa naa bitaa. Waan hin taane waraabaa irraa dhiiroo komantii jalatti naa barreessaa yoo ta'e nan dhaabarraa kaase komantii keessa ilaalee nan dhaaba garuu gorsa ajaa'ibaati. Yabaatee jarreen walitti kaatee. Yabaatee qarreen walitti yaatee. Yabaatee dubbiin itti jabaatee. Yabaatee dubbiin itti jabaatee. Shaggar katamaa. Jaartittiin kun hedduu na bohaarsiti yeroo viidiyoo isinillee TikTok gubbaarratti beektu jedhee yaada hedduu na bohaarsiti. Isin warri dhiiraa kun dhalaa takka gisee jaalattan hangeessiin footoo postu gootoo eedanii komantii jalaan dhuftanii wanni waaw jettaniif isin wayi ambulaansiidha. Maaliif waaw jettu isin ambulaansiidha? An jedheen beeku kanaaf ana fi biirrattis hiriyaa shamarranii hin qabu. Kabo, gerbang, kamati, kam, jirta, nagada, sagalet, pagi bang, galata waka, naga, esere marta, asi, jolle berangga, kasi iriani kyo,
jiru isaanis. Ol baanaan fa'aa diinagdee fa'aa baay'een isin ilaala. FIV irratti baay'ee natti toltu. Haadha manaa koo baay'ee si jaallatti kan si dhibu. Baay'ee si jaallatti. Wal beektu hidhu. Caaltuu hojii hin beekonu. Wal beektanii? Mucaan koo inni xinnaamti amma reefu barullee baay'ee si jaallata. Qaboo jechaa ola beekaa guutu. Kan si dhibu innumti xinnaan innumti reef dhalatu. Armooduu didee qaboo gaafa jedhan armoodha. Akkuma artistoota kaan lafa deemtaa reetis. Lakkanu shiboo ibsaarran deema ammuma dhiyoon gadi bu'anu. Dhugaa osoo qosaa dhiisnu maal na yaadachiise siitan hiriyoota koo warra kutaa 10tti maatirikiin kufee fi isa yuunivarsiitii seenee eebbifamee ba'e la'amma na differensiin keenya isaan makiinaa 2-3 qabu nammayyuu kotti hidhaan hin deema. Ani maqaan kiyya silas diaspora wanta biraa miti barbaachuma shamarraniin jira ansa dabbuun qabu sidamnaan nafora jaalala gadee daalga wateetta nama gola maqaa koo barbaannaan amma zuur jamaali finfinnee walakka guutuu na ilaali. Finfinnee walakka kan hin jiru shamarran barbaachuu fi jechaa jira dhiiroon Mansuur shamarran barbaacha Finfinnee keessa joora. Hawaasni balleessi hin qabamu. Dhiisin jedhee maaliif dhiphina korratti dhiphina dabaltati? Maaltu si dhiphisa wanta haaraa galgala sitti uumamee bulee jira moo? Dhiisi bakka waan an dubbachuu hin dandeenye ta'eera amma. Maaloo? Iccitii ofii koodha. Iccitii ofii? Inni himamu kana waan an jedhee dubbadhu hin qabu. Maali dhullaatu idduutti si bee? Tuuta ta'e immoo gaarii miti. Maaloo dariyyoo walitti himne? Naafati waan olii taanee wallaaltee maaltu dhalatee bulee? Hundi keessan hiree akkasii qabu laana dhiisisitti nu jechaa jirami. Akka amma mootoo oduu jaallattu. Wataama jira itti mamutti nima ilaalame. Maatii iddoo maatii kana qoqqootee moo maal dhuunfaa maaloo daree namatti nimtu. Yoo man sitti mana irraa salphata. Maali natti sitti maddee malee. Maali daree natti himtu maala naannoo kee dayyoo maani dingoo dingat natti. Kululee. Kululee? Intalaadha kululeen beektu. Se duuba sana. Maarree duwwaa mijeessite. Duwwaa mijeessite. Eenyu sitte. Jechuun koo. Iti abbaan kee wallaalee beesan. Ishee ulfayi kululee ishee ulfa. Abbaan qabdu isheen. Ishee ulfa. Abbaanis baate haala. Maaltu ta'e? Maal taate ture maan? Baabee kan oliitu. Maal taati? Maaloo dharee qoy wanti ta'e kun maaloo? Namatti nimtuun? Maa tokko maala naannoo beektaa? Dhugumaan dubbattu? Maala naannoo kee eenyutti nima hiriyyaasi malee eenyuun qabu? Eenyutti nima maaloo maal silaa ammoo nama iccitii qabachuu hin dandeenyedha. Adaraa dhaga. Adaraan dubbattu? Inni dubbadhu. Dubbata. Nama tokkotti himnaa maqaa koo ubbata. Anillee biyya kana keessa taa'uu hin danda'u. Beektamni? Isheetu? Utuun jennuun ulfoofte. Tulfeessee maarree kana si tokko si dhiphisaa akkas maali kun si dhiphisaa? Maaliif nan baga gammadde kottu la seeraa layi kottu la. Maaliif nan dhiphisu akkamitti akkas nan jetta? Ollaa kana ijoollee na fakkaattu hin argine? Ijoollee na fakkaattu? Ijoollee baamsaa nu argine mucaa samee magaaltichi. Xiqqaamu. Inni xiqqaan sun inni magaala anuma fakkaata footoo kon fakkaatu. Sulkaan qabu laata? Fakkaatu ijoollee sadii qaban naannoo gara reefuma ol feesitaa tokko. Reefumaan immoo sodaachaa jiramti kun. Maa sodaatta? Maa sodaatta kan bakka gammaddee si jedhee lafa argitetti sanyii kee facaadee lafa argitetti. Hayyee gammata qashtii viidiyoo irratti hin bohaartu ittiin bashannantu jedhee adii qabadhee kanaaf fakkaatu turanii warri laayikiin goonii laayik godhaa sabskiraayib godhaa maatiiwwan qashtii kanatti hedaama aga viidiyoo kan biraa wal agarutti gaa nageenyi kiyyaa akka cirracha bishaanii siniifaa baay'atu jecha out.